Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elonoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Keenya kamisaa eegalleerra. Raayyaan ittisa biyyaa waraanni naannoo Tigraayitti adeemu gara gidduu biyyaattiin dhufu jedhe. Waraanichis gara gidduu biyyaattiin dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra. ጦርነቱም ወደ መሃል ሀገር አይመጣም እዛ ያልቃል። Gama kaaniin pirezidantiin naannoo Tigraay hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti jechuun ibsa kennanii jiru. meeshaa waraanaa gahaa qabna turre amma dabalata arganneerra hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti. Kaalinaa agargulat muqraasuun tajammiirra. Miseensonni poolisii federaalaaf raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay ta'an hidhannoo hiikkachiifamne jechuu fi waa'ee filannoo Ameerikaas isinitti himna. Raayyaan ittisa biyyaa waraanni naannoo Tigraayitti adeemu gara gidduu biyyaattiin dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra jedhe. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed ibsa kaleessa galgala kennaniin ammoo raayyaan ittisa biyyaa opereeshinii naannoo Tigraayitti eegale guyyoota dhufanittis jabeessee akka itti fufu ibsan. በምድራችን ዳግም ጦርነት እንዳይፈጠር መንግስታችን እጅግ dachee keenya irratti irra deebiidhaan waraanni akka hin dhalanne amanuun kan danda'amuun ol obsa guddaadhaan rasaasni tokko akka hin dhukaane yaaliin mootummaan godhe lafatti akka badu godhaniiru. Kaleessa galgala naannoo sa'aatii 4 walakkaatti mootummaan keenya shakkii waraanaa kamuu waan hin qabneef xiyyaaronni kaargoo daandii qilleensaa Itoophiyaa 2 maallaqa haaraa fuudhanii dhaqanii isa dulloomaa jijjiiranii dhufuudhaaf Maqaleetti argamu ture. Miirri waraanaallee kan jiraatu ta'us raayyaa isaa irratti aleellaa akka kanaanii raawwataa kan jedhu yaadni maraatummaa akkasii yaadamne. Haa ta'uuti hojjettoota humna ibsaa damee Maqalee tokko tokko fayyadamuudhaan ibsaan akka addaan citu gochuun telekoomiin akka badu gochuun sochii har'a jiruun daandiin akka cufamu gochuun raayyaan bakka tokko gara bakka biraatti socho'ee akka ofirraa hin qolanne gochuuf humni gantuun kun yaalii guddaa godhee gocha badii raawwateera. Uummanni Itoophiyaa marti fedhaa fi yaada keenyaan alatti waraana ofirraa qolachuu adeemsinu kanaan guyyoota dhufan keessatti opereeshinii gaggeessinuun hojiilee hojjennu akka barbaachisummaa isaatti kan isin ibsinu yoo ta'u guyyoota ittaanan keessatti tarkaanfii ofirraa ittisu cimsinee kan itti fufnu ta'uu irra deebiin isinii mirkaneessuun barbaadama. ራሳችን የመከላከሉን እርምጃ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። Manni maree ministeerotaa guyyaa kaleessaa labsii yeroo muddamaa ji'a ja'aaf turu naannoo Tigraay irratti akka labsamu wixinee ka qopheesse yoo ta'u har'a manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii kana raggaasee jira. Gama kaaniin ajajaa itti aanaa raayyaa ittisa biyyaa kataan Jeneraal Birhaanuu Juulaas ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Waraanichi gara gidduu biyyaattiin dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra jedhan. እስከ ማክሰኞ ማታ 4 ሰዓት ድረስ ሀገራችን በተለመደ እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ ነው የነበረች። haga kibxata galgala sa'a 4tti biyyi keenya sochii idilee keessa turte. Raayyaan ittisa biyyaa dhimma Itiyoo Eertiraa waliin wal qabatee atakaaroon daangaa hin hiikamne nu gidduu waan jiruufi atakaaroon sun haala naga qabeessaan yookaan karaa dippiloomaasii jalqabameen haga goolaba argatutti naannoo waggoota 20f eegaa ture dhiisee dhufuu waan hin dandeenyeef isin kaabaa adda sana qabatee kan turedha. Gama keessaan haleellaan irratti banama jedhee hin eegne. Waraanichis weerara alaa dhufu qolachuuf kan achi taa'edha. Raayyaan keenya haala olaanaa ta'een marfamee harka kennadhu hidhannoos hiikkadhu jedhamee kan jiru ta'us haala kanaaf kan hundaa'e waan hin taaneef harkasaa salphumatti waan kennu isaanitti fakkaate ture. Raayyaan keenya garuu gootummaa olaanaatiin ofirraa qolateera. Ofirraa qolachaas jira. Amma wanti gochaa jiru waraana kana qarqaaruuf kallattii garagaraatiin waraanni keenya hafe garasitti socho'aa jira. Kan socho'ee achi ga'es humna kana baraaruuf hojjechaa jira. Waraana kana immoo humni ittisaa keenya ofirraa qolata. Gara kamittuu wanta babal'atu miti. Humni kun eessayyuu hin ga'u ni rukutama. Waraanichis gara gidduu biyyaatti dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra. ጦርነቱም ወደ መሃል ሀገር አይመጣም እዛ ያልቃል ብለን ነው እየሰራን ያለነው። Erga buufatni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay rukutamee yeroo duraaf ibsa kennan pirezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Gamasaaniin meeshaa waraanaa gahaa qabna ture amma dabalata arganneerraa hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti jechuun
dubbatan. Naanaan መንበርከክ ተአዋጅ ታውጃለህ ቅድመ ተአዋጅውን ወራር nu jilbeenfachiisuuf labsii labsaniiru. Labsichaan duras uummata Tigraay weeraruu eegalaniiru. Weerara mirkanaa'edha. Lixa Tigraayitti gama Gondariin humni gurmeessaa turan socho'eera. Gama tokkoon humna naannoo Amaaraa sochoosaniiru. Humnoonni federaalaa fi naannichaa waliin ta'uun gama lixaan nuuf bahaniiru. Kanaaf nageenya keenya booressuuf socho'aniiru. Waraanni jira jechuudha. Kanaaf waraanni ofirraa qolachuu akkuma tufeetti jira. Akkuma ibsinetti akka dhufanni beekna turre. Hidhannoo caaluu hidhanneerra. Waraanichi akka isa duraaniin ta'u jabeessinee ofirraa qolanna. Kibba Tigraayitti gama Affaariin sochiin duraan ture jira. Ammallee humna dabalataa galchaa jiru. Kanaaf gama Kibbaa fi Affaariin yeroo kamittuu waraanni ka'uu danda'a. Nutis hordofaa waan jiruuf qophoofneerra. ውፅኢት ናይ ምትሕባር ሓደ ንባዕልና ንምክልኻል ወራሪ ይመስል humni weeraru dhufaa waan jiruuf gama hundaanuu balaa dhufu ofirraa qolachuuf haala nu dandeessisuun meeshaa waraanaa to'annaa uummataa fi mootummaa Tigraay jala ooleera. Kun garuu abdiin keenya sibiila irra jira jechuu miti. Amantiin keenya uummata keenya kaayyoo fi sarara hordofnurra jira. Haa ta'u malee mootummaan Abbaa Irree kun meeshaa waraanaa naannoo keenya keessa jiruun akka nu haleelu hin eeyyamnu. Meeshaa waraanaa gahaa qabna turre. Amma dabalata arganneerra. Hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti. ካሊ ናይ አገልግሎት ምቁራጽውን ተጀሚሩሉ ፌደራል ክወዝ Kan biraa tajaajila addaan kutuunis eegalameera. Tajaajilli federaalli kennuu qabu akkuma namuu tilmaamuu danda'u tajaajila ibsaa fi tajaajila teleekoomii qaama adabbii kanaati. Bajanni Tigraayiif malus dhorkameera. Wanta baay'eetu ta'e. Erga filannichaatti amma immoo tajaajila addaan kutuun eegalame. Kanaaf adabbiin hedduu itti fufeera. Haala guddaa ta'een gara waraanaatti galamaa jira. Gara waraanaa kanaatti kan gallee dirqamneeti. Raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay ta'an hidhannoo akka hiikkatan ajajamuu BBC'tti himan. Maqaan isaanii nageenya isaaniif jecha kan hin eeramne miseensi poolisii federaalaa waggoota dheeraaf tajaajilaa turanii fi qondaala olaanaa kataan guyyaa kaleessaa hidhannoo isaanii fi huccuu dambii isaanii akka hiikkatan godhamu BBC'tti himaniiru. Miseensi poolisii federaalaa kun akka jedhanitti miseensonni poolisii federaalaa dhalattoota Tigraay ta'an kutaalee biyyattii garaagaraatti hidhannoo deebisanii hojiin ala akka ta'an taasifamaniiru. Poolisii federaalaa keessatti wanna ta'aa jiruun kan wal fakkaatu raayyaa ittisa biyyaa keessattis raawwatamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa BBC'tti dubbatan mirkaneessaniiru. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii kan himamne raayyaa ittisa biyyaa keessatti miseensa ayyar waladii kataan ajajaan 51 tasa hidhannoo akkan hiiku natti himamee jedhu. Ajaja olii dhufeen hidhannoo keessanii fi qabeenya akka deebiftan jedhamne jedhu miseensi raayyaa dubbifne kun. Namootni waraanaa kunniin Finfinneef Hawaasaatti gochi kun raawwatamuu kan himan ta'us sochiin wal fakkaataan kutaalee biyyattii biroo keessattis adeemsifamaa jiraachuu qulqulleeffachuuf yaaliin goone ammatti milkoofne. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa sabummaa koorratti xiyyeeffatamuun hidhannoo akkan hiikkadhu godhamee jechuun komii dhiyeessaniif deebii akka nuuf kennan itti aanaa Itaamaajorii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaatti bilbilee ture. Dhimmichi dhimma siyaasaati dubbii himaa mootummaa gaafadhaa deebii jedhu nuu kennan. Komii wal fakkaataa miseensa poolisii federaalaa irraa dhageenyeefis deebii barbaacha gara komishinara poolisii federaalaa Indaashaaw Xaasootti bilbileerra. Komishinar Indaashaaw dhimmi kun dhimma keessa waan ta'eef kanarratti odeeffannoo kennuuf fedhan. Miilee nagaa fi biyya irratti gaagama guddaa fidaa jedhan jiraattotni magaalaa Harar Gudariif Bahar Daar irraa deebina waan kaleessaarraa yoo hin baratiin TVdhaan araaraman jedhamee mul'achuun hiika maalii qaba? Oduun waraanni irra deebi'ee eegale jedhu gatii araaraayyuu na harkatti busheesseera. Biyyi ammoo nama malee homaa miti. አገር ደግሞ ካለ ሰው ምንም ነች። ያንደንዝሩ ማለከፈ ከይበታ ለቸን ሳኒፉ ዋንቀው እንጂ ከሚደሙ ነሞቱም ኬኛ ነሞቱ ማች ከሰጀረ ነሞቱ ለሉ ኢትዮጵያታኒ ሰቦታ ገረገራ ራያ ሳኒ ከሰጀረ ትሊዳ እቺውቴሞ ያው ኢኮኖሚካሊ ከራ ተደርኪን ከሚደሙ ቢቺ ከነመለ ዋል ራ ከናመን ነገሩ አይሚን ተጣጣሮሚያት ለቹ ሳኒ ዋሪሳኑ ሙሳጅረን ይሮም ገሩ ቢይቲን ኩናተተ ደንቦ ሲወር ባደለቹ ሳኒ ወሪቲ ፈኒ ማሪያ ሳኒ ከቶሳኒ ወዲ ከኒ ማይ ገረካቲ ገኑ ሳኒ ቢየኬኝ ገረዲ ሙቱ ደሙለ Tigraay magaalaa Maqaleetti tajaajilli ibsaa har'a deebi'uu odeeffannee jirra.
Guminni dhaabbilee amantaa Itoophiyaa mootummaan federaalaaf naannoon Tigraay walitti bu'iinsa jidduu isaaniitti uumame haal duree tokko malee akka dhaabaniif gaafate. Ameerikaa ammallee xumura hin arganne Baayiden sagalee 270 barbaachisu keessaa 253 kuufachuun injifannootti dhiyoo jiru. Morkataan isaanii Doonaald Tiraamp ammoo 214 irratti argamu. Miidiyaalee garaagaraa irratti bu'aa filannoo garaagaraa kaadhimamtoonni lamaanuu anatu dursaa jiratti jedhanii fi lakkoofsi sagalee inni xumuraa itti gaggeeffamaa jiru kanaan Trump dhimmicha gara seeraatti hin geesse jechuun dhaadataa turan. Gareen duula filadhaa Trump kutaalee bulchiinsaa Wisconsin, Georgia, Pennsylvania fi Michiganitti sagaleen akka itti lakkaa'amaa jiru aadmaleedha jechuun gamanumaan himata banee jira. Gama kaaniin ammoo deeggartoonni fi mormitoonni Trump bakka garagaraatti hiriira ba'aniiru. Miidiyaa hawaasummaa irratti sagaleen Trumpiif kenname hin lakkaa'amu jedhamee dubbatamuu hordofee wiirtuun sagaleen filannootti lakkaa'amu Maricopa Arizona fuulduratti namootni Ripablikaanota deeggaran walitti qabamaniiru. Portland Oregonitti ammoo hiriirri mormii kanneen Trump sagaleen lakkaa'amuun haa dhaabbatu jechuun mormuuf bahan hokkaratti geeddarameera. Miidiyaalee garagaraa irratti bu'aa filannoo garagaraa maaliif argaa jirra? Miidiyaaleen kaan dursanii ebeluun haganaan dursaa jira kan jedhan yogguu ta'u, kaan ammoo sagalee gadaanaa ta'e gabaasu. Kun maaliif ta'e? Garaagarummaan kun garri caalu kan uumame miidiyaaleen tokko tokko kutaalee biyyaa Arizonaa fi Wisconsinitti eenyu akka injifate bira geenyeera jechuu isaanii hordofeeti. Sagalee elektoraalaa 11 ka qabdu Arizonaatti akkasumas sagalee 10 ka qabdu Wisconsinitti Joe Biden mo'achuu malu jechuun gabaasuu isaaniin garaagarummaan jara lamaan gidduu jiru dabaluu danda'e. Kanaanis miidiyaaleen gariin Biden sagalee elektoraalaa 264 argachuun Trump ammoo 214 argachuun dursaa jiru jechuun baasaniiru. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya irraa asuma irratti xumuramaa kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaa kan qopheesse Eliyaas Mulugeetaa waan hordoftaniif ulfaadhaa nagaan bula. Sochii har'a jiruun daandiin akka cufamu gochuun raayyaan bakka tokko gara bakka biraatti socho'ee akka ofirraa hin qolanne gochuuf humni gantuun kun yaalii guddaa godhee gocha badii raawwateera. Uummanni Itoophiyaa marti fedhaa fi yaada keenyaan alatti waraana ofirraa qolachuu adeemsinu kanaan guyyoota dhufan keessatti opereeshinii gaggeessinuun hojiilee hojjennu akka barbaachisummaa isaatti kan isin ibsinu yoo ta'u, guyyoota ittaanan keessatti tarkaanfii ofirraa ittisuu cimsinee kan itti fufnu ta'uu irra deebiin isinii mirkaneessuun barbaadama. የመከላከሉን እርምጃ አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። Manni maree ministeerota guyyaa kaleessaa labsii yeroo muddamaa ji'a ja'aaf turu naannoo Tigraay irratti akka labsamu wixinee ka qopheesse yoo ta'u, har'a manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee labsii kana raggaasee jira. Gama kaaniin ajajaa itti aanaa raayyaa ittisa biyyaa kataan Jeneraal Birhaanuu Juulaas ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Waraanichi gara gidduu biyyaatti dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra jedhan. እስከ ማክሰኞ ማታ 4 ሰዓት ድረስ ሀገራችን በተለመደ እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ ነው የነበረችው. Haga kibxata galgala sa'a 4tti biyyi keenya sochii idilee keessa turte. Raayyaan ittisa biyyaa dhimma Itiyoo Eertiraa waliin wal qabatee atakaaroon daangaa hin hiikamne nu gidduu waan jiruufi atakaaroon sun haala naga qabeessaan yookaan karaa dippiloomaasii jalqabameen haga goolaba argatutti naannoo waggoota 20f eegaa ture dhiisee dhufuu waan hin dandeenyeef isin kaabaa adda sana qabatee kan turedha. Gama keessaan haleellaan irratti banama jedhee hin eegne. Waraanichis weerara alaa dhufu qolachuuf kan achi taa'edha. Raayyaan keenya haala olaanaa ta'een marfamee harka kennadhu hidhannoos hiikadhu jedhamee kan jiru ta'us haala kanaaf kan hundaa'e waan hin taaneef harkasaa salphumatti waan kennu isaanitti fakkaate ture. Raayyaan keenya garuu gootummaa olaanaatiin ofirraa qolateera. Ofirraa qolachaas jira. Amma wanti gochaa jiru waraana kana qarqaaruuf kallattii garagaraatiin waraanni keenya hafe garasitti socho'aa jira. Kan socho'ee achi ga'es humna kana baraaruuf hojjechaa jira. Waraana kana immoo humni ittisaa keenya ofirraa qolata. Gara kamittuu wanta babal'atu miti. Humni kun eessayyuu hin ga'u ni rukutama. Waraanichis gara gidduu biyyaatti dhufu achumatti akka xumura argatuuf hojjechaa jirra. ጦርነቱም ወደ መሃል ሀገር አይመጣም እዛ ያልቃል ብለን ነው እየሰራን ያለነው።
erga buufatni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay rukutamee yeroo duraaf ibsa kennan pirezidantiin mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Gamasaaniin meeshaa waraanaa gahaa qabna ture amma dabalata arganneerraa hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti jechuun dubbatan. Naanaan manbarkaa ta'awaj ta'awujalla qadme ta'awajjuun waraar. Nu jilbeenfachiisuuf labsii labsaniiru. Labsichaan duras uummata Tigraay weeraruu eegalaniiru. Weerara mirkanaa'edha. Lixa Tigraayitti gama Gondariin humni gurmeessaa turan socho'eera. Gama tokkoon humna naannoo Amaaraa sochoosaniiru. Humnoonni federaalaa fi naannichaa waliin ta'uun gama lixaan nuuf bahaniiru. Kanaaf nageenyi keenya booressuuf socho'aniiru. Waraanni jira jechuudha. Kanaaf waraanni ofirraa qolachuu akkuma tufeetti jira. Akkuma ibsinetti akka dhufanni beekna turre. Hidhannoo caaluu hidhanneerra. Waraanichi akka isa duraaniin ta'u jabeessinee ofirraa qolanna. Kibba Tigraayitti gama Affaariin sochiin duraan ture jira. Ammallee humna dabalataa galchaa jiru. Kanaaf gama Kibbaa fi Affaariin yeroo kamittuu waraanni ka'uu danda'a. Nutis hordofaa waan jiruuf qophoofneerra. توصيت ناي متحوار هذا نبعلنا مكلهل وراني مسلو humni weeraru dhufaa waan jiruuf gama hundaanuu balaa dhufu ofirraa qolachuuf haala nu dandeessisuun meeshaa waraanaa to'annoo uummataa fi mootummaa Tigraay jala ooleera. Kun garuu abdiin keenya sibiila irra jira jechuu miti. Amantiin keenya uummata keenya kaayyoo fi sarara hordofnurra jira. Haa ta'u malee mootummaan Abbaa Irree kun meeshaa waraanaa naannoo keenya keessa jiruun akka nu haleelu hin eeyyamnu. Meeshaa waraanaa gahaa qabna turre. Amma dabalata arganneerra. Hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi miti. Kaalinaa agargulat muquraasuun tajaajilu federaal kan biraa tajaajila addaan kutuunis eegalameera. Tajaajilli federaalli kennuu qabu akkuma namuu tilmaamuu danda'u tajaajila ibsaa fi tajaajila teleekoomii qaama adabbii kanaati. Bajanni Tigraayiif malus dhorkameera. Wanta baay'eetu ta'e. Erga filannichaatti amma immoo tajaajila addaan kutuun eegalame. Kanaaf adabbiin hedduu itti fufeera. Haala guddaa ta'een gara waraanaatti galamaa jira. Gara waraanaa kanaatti kan gallee dirqamne. Poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay ta'an hidhannoo akka hiikkatan ajajamuu BBC'tti himan. Maqaan isaanii nageenya isaaniif jecha kan hin eeramne miseensi poolisii federaalaa waggoota dheeraaf tajaajilaa turanii fi qondaala olaanaa kataan guyyaa kaleessaa hidhannoo isaanii fi huccuu dambii isaanii akka hiikkatan godhamu BBC'tti himaniiru. Miseensi poolisii federaalaa kun akka jedhanitti miseensonni poolisii federaalaa dhalattoota Tigraay ta'an kutaalee biyyattii garaagaraatti hidhannoo deebisanii hojiin ala akka ta'an taasifamaniiru. Poolisii federaalaa keessatti wanna ta'aa jiruun kan wal fakkaatu raayyaa ittisa biyyaa keessattis raawwatamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa BBC'tti dubbatan mirkaneessaniiru. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii kan himamne raayyaa ittisa biyyaa keessatti miseensa ayyar waladii kataan ajajaan 51 tasa hidhannoo akkan hiiku natti himamee jedhu. Ajaja olii dhufeen hidhannoo keessanii fi qabeenya akka deebiftan jedhamne jedhu miseensi raayyaa dubbifne kun. Namootni waraanaa kunniin Finfinneef Hawaasaatti gochi kun raawwatamuu kan himan ta'us sochiin wal fakkaataan kutaalee biyyattii biroo keessatti adeemsifamaa jiraachuu qulqulleeffachuuf yaaliin goone ammatti milkoofne. Miseensi raayyaa ittisa biyyaa sabummaa koorratti xiyyeeffatamuun hidhannoo akkan hiikkadhu godhamee jechuun komii dhiyeessaniif deebii akka nuuf kennan itti aanaa Itaamaajorii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaatti bilbilee ture. Dhimmichi dhimma siyaasaati dubbii himaa mootummaa gaafadhaa deebii jedhu nuu kennan. Komii wal fakkaataa miseensa poolisii federaalaa irraa dhageenyeefis deebii barbaacha gara komishinara poolisii federaalaa Indaashaw Xaasootti bilbileerra. Komishinar Indaashaw dhimmi kun dhimma keessa waan ta'eef kanarratti odeeffannoo kennuuf fedhan qabu jechuun deebii kennuurraa of qusata. Waraanni qaamolee lamaan kana gidduutti labsame kun lammiilee nagaa fi biyya irratti gaagama guddaa fidaa jedhan jiraattotni magaalaa Harar Gudariif Bahar Daar irraa dubbifne. Akka waliigalatti gaaga'amni biyya kana keessatti taa'amaa jiru gaaga'ama ammaan tana taasifamaa jiru olitti yeroo ammaan tana wanti kun bifa mariitiin bifa waliigaltee dhaabbilee siyaasaa hunda hirmaachiseen yoo gaggeeffamuu baate gaaga'ama guddaatu lammiilee biyya kanarra sabaa sablammoota biyya kanarra addatti immoo uummata Oromoorra gaaga'ama guddaatu gaazexaan akka nama tokkotti yaada qaba jechuudha. Kanaaf gaamma gara waraanaatti seenuun akkuma nama haasatti miidhaan isaa guddaadha. Harrumaan tana waraana labsanii harrumaan tana furmaanni dhufa jechuun wanti hin danda'amne jechuudha. የተሰማኝ በጣም ድንጋጤና ሀዘን ነው። የመከፋት ስሜት ነው። ከነtti dhagahame miira naasuuf gaddaati. Sababiin isaas waraanichi obboloota lama gidduutti dhalate. Waraanni akkasii yeroo dhalatu immoo gidduutti kan dhumu dargaggoota.
hawaasa isa hiyyeessaatu dhuma malee namootni siyaasaa homaa hin ta'an. Isaan homaa akka hin taane kan ittiin mirkaneeffannu ammoo waraana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti godhamee turedha. Waraana sanaan dargaggoo humna ho'aa qabu kan biyya iddoo fooyyeen gahuu danda'u kuma hedduun lakkaa'amutu dhume. Ammas waanuma kanaan wal fakkaatu akkamiin irra deebina? Waan kaleessaarraa yoo hin baratiin TVdhaan araaraman jedhamee mul'achuun hiika maalii qaba? Oduun waraanni irra deebi'ee eegale jedhu gatii araaraayyuu na harkatti busheesseera. Biyyi ammoo nama malee homaa miti. አገር ደግሞ ካለ ሰው ምንም ነች። ያንደን ግን ማለከሰ ተይበታ ለቸን ሳኒፉ በዋን ቀው እንጂ ከሚደሙ ነሞቱም ኬኛ ነሞቱም አቺ ከሰጀረ ነሞቱ ለሉ ኢትዮጵያ ካኒ ሰቦታ ገረገራ ራያ ሳኒ ከሰጀረ ትሊዳ እቺሙሴሞ ያው ኢኮኖሚካሊ ከራ ደርጋኪን ከሚደሙ ቢቲ ከነመለ ዋል ራ ከናመና ገሩ አይኒ ተፈጠሩኛት ለለቹ ሳኒ ዋይሳኑ ሙሳጅራ ይራም ገሩ ቢይቲን ከነተተገቡ ሲወር ባደለችው ሳኒ ወሪቲ ፈኒ ማሪያ ሳኒ ከቶሳኒ ወዲ ከኒ ማይ ገረካት ገኑ ሳኒ ቢየቸኝ ገረዲ ሙቱ ደሙ ደንዳ በየሰንት dhaggeeffattoota keenya ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasan isinitti himaa. Odeessaan manuu ga'een jalqabaa. Tigraay magaalaa Maqaleetti tajaajilli ibsaa har'a deebi'u. Bilee amantaa Itoophiyaa mootummaan federaalaaf naannoon Tigraay walitti bu'iinsa jidduu isaaniitti uumame haal duree tokko malee akka dhaabaniif gaafatee jira. Wal dhabdeen qaamolee lamaan jidduutti uumame cimuun gara wal waraansaatti ce'uusaatti baay'ee gaddineera. Saudi Arabiyaan uggura kontiraataa akka jireenya hojjettoota baqattoota miiliyoona 10 ta'anii irratti hojjetamu muraasa akka laaffisu beeksise. Riiformii haaraan taasifame kunis hojjettoonni damee hojiiwwan dhuunfaa hojjetan hayyama qaama isaa miindeessee osoo hin barbaachifne hojii jijjiirrachuu fi biyyatti gadhiisanii bahuu kan dandeessisudha. Tanzaaniyaa Joon Magufuli filannoo falmisiisaa torbe darbe gaggeeffame injifachuun marsaa lammaffaaf waadaa seenuun aangoo fudhatan. Filannoon Ameerikaa ammallee xumura hin arganne Baayiden sagalee 270 barbaachisu keessaa 253 kuufachuun injifannootti dhiyoo jiru. Morkataan isaanii Doonaald Tiraamp ammoo 214 irratti argamu. Miidiyaalee garaagaraa irratti bu'aa filannoo garaagaraa maaliif agarra? Eliyaas Mulugeetaatu kaadhimamtoonni lamaanuu anatu dursaa jiratti jedhanii fi lakkoofsi sagalee inni xumuraa itti gaggeeffamaa jiru kanaan Tiraamp dhimmicha gara seeraatti hin geesse jechuun dhaadataa turan. Gareen duulana filadhaa Tiraamp kutaalee bulchiinsaa Wisconsin, Georgia, Pennsylvania fi Michiganitti sagaleen akka itti lakkaa'amaa jiru aadmaleedha jechuun gamanumaan himata banee jira. Gama kaaniin ammoo deeggartoonni fi mormitoonni Tiraamp bakka garagaraatti hiriira ba'aniiru. Miidiyaa hawaasummaa irratti sagaleen Tiraampiif kenname hin lakkaa'amu jedhamee dubbatamuu hordofee wiirtuun sagaleen filannootti lakkaa'amu Maarikooppaa Arizoonaa fuulduratti namootni Riippablikaanota deeggaran walitti qabamaniiru. Portland Oreegonitti ammoo hiriirri mormii kanneen Tiraamp sagaleen lakkaa'amuun haa dhaabbatu jechuun mormuuf bahan hokkaratti geeddarameera. Miidiyaalee garagaraa irratti bu'aa filannoo garagaraa maaliif argaa jirra? Miidiyaaleen kaan dursanii ebeluun haganaan dursaa jira kan jedhan yogguu ta'u, kaan ammoo sagalee gadaanaa ta'e gabaasu. Kun maaliif ta'e? Garaagarummaan kun garri caalu kan uumame miidiyaaleen tokko tokko kutaalee biyyaa Arizoonaa fi Wiskonsinitti eenyu akka injifate bira geenyeerra jechuu isaanii hordofeeti. Sagalee elektoraalaa 11 kan qabdu Arizonaatti akkasumas sagalee 10 kan qabdu Wisconsinitti Joe Biden mo'achuu malu jechuun gabaasuu isaaniin garaagarummaan jara lamaan gidduu jiru dabaluu danda'e. Kanaanis miidiyaaleen gariin Biden sagalee elektoraalaa 264 argachuun Trump ammoo 214 argachuun dursaa jiru jechuun baasaniiru. Sasaabirru Baarotumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Batar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii fi Adamsaa Abdoo